Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Hussein Official. Application Google Play Store ga bilbila irra hin jirre Google Play Store irraa appii daawwaduu wattan kun ka bilbila irra yoo bilbila keessa irraa bade haala kamiin akka argachuu dandeessan ka bilbila irra hin jirre haala kamiin baafannaa eessa irraa baafannaa akkasuma ka appii gadi hisinii hin buufne akka application gabbuusu didelle haala kamiin akka inni application isinii buusu saffisaan haala kamiin akka sirreeffattan isin agarsiisaa jiru video kana keessatti appii Google Play Store kana ga bilbila irra hin jiru yoo ta'e eessa irraa akka argachuu dandeessan ka bilbila irraa bade kan nama baay'ee bilbila irra hin jiru hammallee kamu application isini buusu dide haala kamiin akka argachuu sirreeffachuu dandeessan video kana keessatti isin agarsiisaa jiru appiin kun bilbila irra hin jiru yoo ta'e application bilbila irraa isin qabdanu ka awwala Google Play Store buufattan saffisaan isiniif hin dalagu jechuudha yookaan saffisaan isiniif hin dalagan maaliif update waan gaafatanuuf jechuudha yeroo update gootanu Google Play Store keessaa waan update gootanuuf saffisaan isin hin dalagan yoo bilbila irra hin jirre kabra kan bilbila irra hin jirre baafanna isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha kana isin agarsiisaa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan video kana gaa akkasuma like tuquu hin dagatana yeroo dhaggeeffatan like tuqaa gaafii bilbilaa wal qabate woo qabaattan kommentiyatti gaafadhaa waan isin hin galle yoo jiraate jira akkasuma awwala gaa bilbila irraa balleessa isin agarsiisu appii Google kana bilbila irraa yeroo takka haqee isin agarsiisu kana bilbila irraa balleessaa jira asirra sin jiru akkasuma application keessa sin jiru jechuudha Google Play Store kun ka irraa appiin download godhatan karaa lamaan kee isin argattan jechuudha inni tokkoffaan Google Chrome yookaan immoo internet browser irraa fayyadamtan irraa argachuu dandeessu jechuudha inni isin karaa biraa karaalee sirrii ta'e karaa isin appii kana itti argachuu dandeessan siitingii bilbila irraa jechuudha karaa sirrii ta'een eessarraa yookiin isin ol baafattan ka iskriinii gubbaarraa bade siitingii bilbilaa keessa seen waan application kana bilbila irratti ol baafattu jechuudha siitingii bilbilaa kana ni seentu jechuudha akkasuma siitingii bilbilaa kanarra eega seentanii bilbila keessa irraa siitingii eega seentanii bakka application jedhanii barbaaddu yookaan app siiting jedhee baasa kan nam tokko bilbilli bakka application yookaan immoo app siitingii kana keessa seenu hanga application isin bilbila irraa qabdan hunda isinii baasaa jechuudha as keessaa ol xaa'uudhaan Google service taane Google Play Store jira jechuudha Gmailota Google wantoota wal qabatan Google Play Store ka jedhu as keessatti argattu jechuudha yoo bilbila irra iskriinii bilbila keessa irra hin jirre asirratti maal ta'e kan bilbila irraa bade asirratti enable jedha jechuudha display ta'ee jira jechuudha yeroo duubatti deebinee ilaallu display kaa'etu ni mul'atti irra gatuquudhaan enable ka jettu kaani tuqtu ganjallaa dhufuudhaan bilbila irratti ol baasuudhaaf enable ka jette ka tuqurmaan si'a tokko ni dhiiftu jechuudha asirratti enable egaa harka kanaan enable gootanii hamma iskriinii gubbaarratti ol bahee jira appiin kun asirraa osoo hin bahin iskriinii bilbilaa irratti bahee jira garuu haaromsuu isin barbaachisa update gochuu haaromsuudhaaf tuqaa sadi gubbaa tuquudhaan maal gootu install update ka jette kaanii tuqtu ni haaromsitu akka haaraatti akka inni isinii hojjetu akka inni isinii dalagu yookaan akka haaraatti akka update isinii ta'u ni haaromsitu jechuudha egaa haaromsitanii appii kana bilbila keessan keessaa ba'uudhaan iskriinii bilbilaa irratti amma appiin kun bu'ee jira jechuudha bilbila keessatti ni argattu anko kun asirratti ol bahee jira kan keessanillee bilbila irraa yoo bade haala hammaa kanaan akka isin argattan inni lammaffaan Google Chrome irra seenu browserii Google Chrome irra bakka waa barreessan gubbaarratti Google Play Store jettanii barreessitu jechuudha inni karaa lammatatti argattan Google Play Store kaayettu ni barreessitan jechuudha Google Play Store jettanii search yoo gootan application isin Google Play Store kana isinii fida jechuudha irraan gadee kaatti Google Play Store jettanii barreessitan isinii fida isin ka awwalaa kana tuqxu yookaan immoo app bakka edha tuquudhaanis isin geessaa Google Play ka jiru kana yoo tuqxan gara Google Play Store keessanii isin geessaa jechuudha ka awwalaa kana yoo tuqxan asirra yeroo tuqe amma gara Google Play Store gaa yeroo takka yeroo isin bilbila irraa appii kana seentanu paatarnii isin gaafachuu danda'a jechuudha paatarnii bilbilaa akkasuma sign in jedha yoo isin email account bilbila keessaa hin qabaanne sign in isin jira yoo isin email qabaattan ofumaa wal quunnamsiisa yoo paatarnii bilbila keessanii dogoggora ta'e yookaan immoo paatarnii bilbilaa sirriitti qollofattanii hin jiraatin akka isin paatarnii yookaan ashaaraadhaan ashaaraa qubaa keessaniitiin wal qabsiiftan isin gaafataa jira jechuudha kan nama baay'ee akka ashaaraadhaan isin wal qabsiiftanu yeroo dhiyoo kanatti sana gaafataa jira jechuudha kana yoo dhiqata ashaaraa isin gaafate akkaataa sirreeffattanu ashaaraa keessanii fi akkasuma isumallee application Google kana ka ashaaraa isin gaafate kana yoo ashaaraa isin gaafataa raate haala kamiin akka sirreeffattan video biraa keessatti agarsiisa namoonni akkasuma ashaaraa isin gaafachaa jira yoo ta'e komenteetti na barreessaa isiniin jedha akkasuma video isaa guutuu isin dalagaa waan barbaaddan gaafii bilbilaa wal qabate hunda waan isin galle jaatu komenteetti gaafadha application abiti akkasuma bilbila keessan ashaaraa paatannii waan isin hin galle akkasuma TikTok irraa itti fayyadama TikTok YouTube haala kamiin akka banattanii video post gochuu dandeessan TikTok account keessan irraa akkaataa itti view guddaa argattan Facebook fi TikTok irraa waan isin hin galle yoo jiraate komenteetti barreessaa gaafadha isiniin jedha gaafii qabdan jechuudha kana haala kanaatti fayyadamaa isiniin jedha video kana akka namoota hedduu bira ga'uuf like fi share gochuudhaan na gargaara akkasuma like tuquun hamilee guddaa namaa kenna like share gochuun na jajjabeessa isiniin jedha barnoota irraas batta dhaabata barnoota kutaa taanuu hanga waltumti nagaan tura.